Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa, wangeeltuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni abbootii keenyaa galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Nagaan isiniitiif haa ta'u. Kiristoos tansaa immutaan baabii hayilo silxaan አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ዱአቲ ከኤራ ሁምናፊ አንጎ ኢሳቲን ሰይጣኒ ኒሂደሜ አዳም ኒብሊሶሜ ከነቦዴ ነጋፊ ገመቹቱ ተኤ በገ ቶርቤ ዱአ ከኡምሳ ቶርቤ ለመታ ዮኪን ኢሞ ዳግማዊ ትንሳኤ ዱአ ከኡምሰ ለመታቲን isin gahee baga wajjumaanuu geenye. Daagmaawii tinsaa'ee yookiin immoo du'aa ka'uu lammataa torbee faasigaatti kabajamu daagmaawii tinsaa'ee jechuun yookiin immoo du'aa ka'umsaa lammataa jechuun maal jechuudha kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Akkuma beekamu akkuma dubbii kana akkuma sagalee kana daagmaawii tinsaa'ee gaafa jedhamu Waaqayyo lammata du'aa ka'e sanbata isa tokko akkuma qulqullichi Luqaas dubbate warra jiraata warra du'an gidduu maaliitiif barbaaddu akkuma dubbate ka'eera as hin jiru jedhee akkuma qulqullichi Luqaas dubbate Waaqayyoon lammata du'aa ka'e jechuudha moo maal jechuudha? Waaqayyo du'aatii kan ka'e al meeqadha? Du'aa ka'umsa lammataa jennee kan kabaju immoo maalirraatii kan ka'edha kan jennu waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti hin dhageessan qooqatti hin qalbeeffattan. Waaqayyoon hunduma keenyaatiif haa kennu. Miseensi haaraa hordoftoota chaanaalii keenyaa sabiskiraayibii fi laayikii otoo hin godhiin nu hordofaa jirtan barumsi kun kana caala cimee akkatti fufuudhaaf kana caala tajaajilli keenya akka jabaatuudhaaf barumsa mana kiristaanaa barumsa mana amantaa keenyaa waqtawaa ta'e yeroo irratti gaaffiiwwan garaagaraaf deebii garaagaraa argachuudhaaf wangeeltuubii sabiskiraayibii fi laayikii gochuun akka nu hordoftan isin beeksisaa. Nagaan isiniif haa ta'uu jedha. Jechi kun kan dubbatame gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin. Innis torbee du'aa ka'umsaatti yookiin immoo torbee du'aa ka'umsa lammataatti bartoota isaa duuka bu'oota isaatiif dubbii dubbatamedha. Jecha kanas kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Nagaan isiniif haa ta'u jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif yaada kana yookiin immoo jecha kana dubbate kan jedhu ilaaluu ni dandeenya. Hunda dursa kaayyoo fi karoorri dubbii kanaa yookiin immoo sagalee kanaa warreen nageenya dhabanii keessi isaanii jeeqamee ture. Warri keessa isaanii tasgabbii dhabee ture. Abbaa nagaa kan ta'e Waaqayyoon nagaa kan namaa kennu ta'uusaa kan itti ilaalludha. Egaa akkuma beekamu nagaa koon isinii kenna. Nagaa koon isiniif dhiisa. Nagaan isinii kennu akkuma biyya lafaa yookiin immoo nagaan biyya lafaa isinii kennitu miti. Nagaan egaa kallattii garaagaraatiin yookiin immoo ilmaan namootaatiin argamuu hin danda'u. Loltuun nagaa fiduu hin danda'u. Inni biyya hoogganu, inni biyya bulchu nagaa fiduu hin danda'u. Abbaan nageenyaa Waaqayyo qofaadha. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis lapheen keessan hin jeeqamiin Waaqayyotiin amanaa, mana abbaa koottis amanaa. Mana abbaa koo jireenya bal'aa, jireenya mishaatu jira jedhee kan dubbateef isa kanaafidha.
Egaa akkuma beekamu daagmaawii tinsaa'ee gaafa jedhamu Waaqayyo akkuma torbee isa darbee har'as haaraa du'a keessa magnazicha yookiin immoo kafana ittiin kafaname sana naa hiikaa otoo hin jedhiin awwaala keessa akkuma guyyaa ka'ee har'as immoo du'aa ka'umsa lammataa du'aatii ka'e jennee miti kan kabajnu. Sirna qulqulleessaa fi barumsi yookiin immoo sagantaan torbee kana keessa darbu wixataa qabee amma daagmaawii tinsaa'ee yookiin immoo du'aa ka'umsa lammataatti seera mataa isaa heera mataa isaa kan qabaate yoo ta'u iyyuu inni kun egaa wangeelonni guyyaa kana dubbifaman faaruuwwan qulqullicha Daawit daaqulichaan faarfatamu qiddaaseen guyyaa kana kun immoo sirni qulqulleessaan guyyaa kana gaggeeffamu isuma torbee ture du'aa ka'umsa Kiristoos keessumaanii amma guyyaa 55tti tibba faasigaa yookiin immoo samoona tinsaa'ee waqtii yookiin immoo torbee du'aa ka'umsaa jedhameetu lallabama yookiin immoo barsiifama yookiin immoo gorfama waan ta'eedhaaf torbee kana keessa daagmaawii tinsaa'ee torbee darbee akkuma Kiristoos ka'e ammas irra deebi'anii ayyaanuma sana deddeebi'anii kabajuu yookiin immoo ayyaanni kun akkuma guyyaa sanaatti har'as ilaalamee guyyaa torbee dilbata lammaffaas bifa sanaatiin kabajamaa jechaadha. Wanti jijjiiramu hin jiru. Wangeelonni torbee dubbifaman har'as dubbifamu. Faaruuwwan qulqulloota Daawit keessaa daaqonoonni isaan faarfachaa turan yookiin immoo kan isaan faarfatan fakkeenyaatiif ይትነሳ እግዚአብሔር ወይዘምሩ ጸሩ ወይጎዩ ጸላይቱ እምቅድመ ገጹ ከመ ያሃልቅ ጢስ ከማሁ እያሃልቁ jechuudhaan afaan Amaariffaatiin gaafa daaqonichi faarfatu kana jechuun Waaqayyoon haa ka'u diinonni isaas immoo haa bittinnaa'anii warri isa jibbanis immoo fuula isaatii haa baqatanii akkuma aaraa ta'anii akkuma kanas immoo haa bittinnaa'anii jechuudhaan faaruu 67 lakkoofsa 1 hanga 2tti egaa Waaqayyoon waaqummaa isaatiin Waaqayyoon abbummaa isaatiin Waaqayyoon ajjeesanii fannoo irra oolee Waaqayyo fandifamu iyyuu waaqummaan isaa akkuma duraatti deebi'eera. Namoonni otoo hin beekin waaqa ta'uu isaa osoo hin amaniin otoo hin baratiin waaqa kana dabarsanii fannoo irra oolchanii yookiin immoo Waaqayyootiin fannisanii turani. Egaa inni biraan akkuma kana guyyaa kana inni biraan ምስራቅ ፀሐይ እስከነ ዓሬብ ይተአኮስ ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ ፀሐይ መግቢያ በይንሰ አዱት ይቀቤ ሀንገ ሴንሰ አዱት መቃን ዋቀዮ ሀንገለቶሙ ዋቀዮን አሕዛቦታ ሁንዱማ irratti ol jedhe jechuudhaan faaruu 112 lakkoofsa 3 hanga 4 ammas waaqayyoon aangoon isaa waaqayyo aaboon isaa waaqayyo humni isaa Waaqayyo irreen isaa kan itti mul'atee fi eenyullee otoo isa hin gargaariin fedha isaatiin awwaala sana diigee warra Si'ool keessatti awwaalamanii jiran awwaala keessaa baasee jireenya bara baraa warra dhabnee turreetiif Waaqayyoon nu kenneera boqonnaa bara baraa du'aa ka'uu isaatiin itti argamneera. Egaa badii keenyaan Kiristoos waliitiin awwaalamnee kan turre cubbuu keenyaatiin Kiristoos waliitiin awwaalamnee kan turre du'aa ka'uu Kiristoosiitiin du'a keessa awwaala keessa Kiristoos waliitiin kaaneera yookiin immoo du'a keenya gara jireenyaatti badii keenya gara argamuutti salphina keenya gara kabajaatti Waaqayyoon nuuf deebisee jira. Kanaaf egaa daagmaawii tinsaa'ee gaafa jedhamu du'aa ka'umsa lammataa jedhama. Du'aa ka'umsa lammataa gaafa jennu sirni qulqulleessaan wangeelonni guyyaa kana dubbifaman kan torbee darbe irra deebi'amanii keessumaa samoona tinsaa'ee waqtii du'aa ka'umsaa jennee guyyaa 55 soomnee sagadaa kadhachaa akka turre guyyaa 55f immoo waan hundumaa waan akka foonii bu'aa killee fi aannanii akka nyaannu waan nuuf eeyyameef samoonni kun samoona du'aa ka'umsaa waan jedhameedhaaf wangeelonni lallabaman faaruuwwan faarfataman sirri qulqulleessaa mana kiristaanaa du'aa ka'umsa Kiristoosiin kan wal qabeeta. Fakkeenyaatiif Kiristoos tansaa'e mutaan ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሩ ለሰይጣን አጋዞላ አዳም ሰላምም እዘስ ኮነፍሳ ወሰላም ክርስቶስ ዱአቲ ከኤራ ሁምናፊ አንጎ ኢሳቲን ሰይጣንን ሂዳሜ አዳም ኒብልሶሜ ከነቦዴሞ ነጋፊ ገመቹ ሀንገ በራት ጀነ አኩመ ፋርፈኑ
ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዚዎ በሰንዱናት jechuudhaan Yoosefii fi Niqoodimoos illee Waaqayyootiin awwaala haaraatti akka awwaalan urgooftuu dibanii akka kafananiif gannazan illee waqtii itti faarfatamu jechaadha. Egaa akkuma beekamu torbee du'aa ka'umsa lammataa kana irratti immoo maaltu ta'e jennee gaafa ilaallu ta'eewwan garaagaraa ta'ee jira. Keessumaati bartoonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irra gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos qabame eegalee erga inni fannoo irra oolee eegalee guyyaa isaan isa qabaniiti eegalee duuka bu'oonni isaa Yihudaan alatti warreen kaan bakkeewwan garaagaraatti bittinnaa'anii jedha. Maaliif yoo jettan keessi isaanii sodaa, keessi isaanii raafamuu yookiin immoo shakkii waan qabuudhaaf isas kan fannisan. Fannoo irra kan oolchan nuunis dabarsanii du'aaf nu kennu. Nuunis nu ajjeesu nuufis hin tolu jechuudhaan duuka bu'oonni jeeqamanii nagaa dhabanii mana isaanii cufatanii taa'aa turanii jedha. Mana isaanii cufatanii taa'aa turan. Mata duree irratti akkuma ilaalle nagaan isiniif haa ta'u jedha. Nagaan kun nagaan biyyi lafaa nuuf kennitu miti. Nagaan kun bakka poolisii yookiin immoo waardiyyaan eegutti nagaan argamee bakka waardiyyaan hin jirretti immoo jeequmsa akka ta'u miti. Warri Waaqayyootiin qaban yeroo hundumaa nagaa qabu, tasgabbii qabu, hin raafamani, hin jeeqamani jechaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'uu lammataa kanatti warra nagaa dhabee, warra jeeqamee, warra sodaan laphee isaanii keessa galee fodda isaanii balbala isaanii cufatanii taa'an duuka bu'oota Kiristoosiitiif guyyaa kana Kiristoos yeroo lammaffaa itti mul'ateeraa jedha. Inni kun mul'achuun Kiristoos isa lammataati. Inni jalqabaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dubartootatti Magdalaawit Maariyaam Maariyaam haadha isaa fi warra kanatti akka mul'ate sanaan booda immoo gara Galiilaatti isin dursa gara Galiilaa deemaa jedhee ergatti min booda dubartootatti yeroo jalqabaatiif mul'ate duuka bu'ootatti himanii duuka bu'oonnis isaan sana keessaa Toomaas fa'aa fannifamuusaa bakka sana waan hin turreef du'aa keessa ka'uusaa itti mul'ateera. Kanaaf egaa duuka bu'ootaatti yeroo lammaffaa immoo gaafa mul'atu duraan dubartootatti mul'ate gaafa du'aa ka'umsa jalqabaa. Gaafa lammataa immoo eenyutti mul'ate jennee gaafa ilaallu bartoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti guyyaa daagimaawitiin saa'ee yookiin immoo du'aa ka'umsa lammataa kana itti mul'ateera. Innis akkamitti jennee gaafa ilaallu ka'umsi keenya nagaan isiniif haa ta'uu jedha. Nagaan Waaqayyoodha. Jeequmsi isa bira kan hin jirre warri immoo Waaqayyoon qaban nagaa tasgabbii ta'e nagaa amanamaa ta'e kan qabanidha waan ta'eedhaaf nagaan isiniif haa ta'u jedhe guyyaa har'aa kana itti dubbateera. Egaa akkuma beekamu nagaan boqonnaa keessaati. Nagaan hin jiru taanaan ba'anii galuu, daldalanii argachuu, qotanii haammachuu, dhalanii dhashanii dhungachuun hin argamu waan ta'eedhaaf nagaan hunduma caala. Nagaa isa biyya lafaa otoo hin ta'in, nagaa ilmaan namootaa otoo hin ta'in, nagaa Kiristoos isa amanamaa ta'e isa bara baraa ganama jeequmsa ta'ee galgala waaree booda immoo tasgabbii kan qabu yookiin immoo ganama jeequmsa ta'ee galgala immoo tasgabbii kan hin qabne isa ta'u sana otoo hin ta'in nagaan hunduma kan dursu kanaafidha. Nagaan